Tibbanaa marii ABO fi KFO'n Finfinneetti gaggeessaniin mootummaan ce'umsaa Oromiyaa hundaa'uu qaba jedhanii mootummaa ce'umsaa hundaa'u kana keessatti immoo WBO'n daangaa Oromiyaa eeguu qaba jedhanii murtoo dabarsan irratti WBO'n deebii kenneetu jira. Bakka bu'aasa achi keessaa hin qabnu, hin gaafatamnes, hin mari'atamnes. Kanaaf jaarmiyaa of danda'e tokko na jalatti dhufee waardiyaanaaf haa ta'u jechuun suni arrabsoo jechuudha. Gorsaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaan yaada BBC'f kenne keessatti kana kan kaase yoo ta'u, WBO'n jaarmiyaa of danda'e socho'uudha. Kaayyoo siyaasaa fi galma mataasaa qaba. Jaarmiyaa of danda'e socho'u tokko dhufee ana jalatti waardiyyaa anaaf haa ta'u jechuun iyyuu arrabsoodhas jechuudhaan yaada kaasaniitu jiru. Gama biraatiin immoo hoogganaan KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa yaada BBC'f kennaniin WBO waliin marii taasifne hin qabnu. Waraanni bilisummaa Oromoo saba Oromoo manaa ba'e, sabni Oromoo akka bilisa ba'uuf qabsaa'uun manaa ba'e, qaama kana alatti dhiisnee nagaaf nu hin qabnus jechuudhaan yaada kaasaniitu jiru. Yaadni mootummaan harka keessaa qabaa jedhu dhaga'amaa jira. Mariidhuma keessan kana keessaa dhuguma mootummaan adeemsa keessan kana duuba jira. Mootummaan adeemsa keenya beekuutu irra jira. Mootummaan hin beekne nama 100 meeqa walitti qabnee walgahii deemsisuu hin dandeenyu. Egaa daawwattoota keenya chaanaaliin kun chaanaalii keessaan chaanaalii Dambalii Oduuti. Chaanaalii kanarratti oduu dhugaa ta'e kan biyya keessaaf kan biyya alaa guyyaa guyyaadhaan argattu. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Amma gara Bal'ina Oduuttan darba. Adda bilisummaa Oromoo ABO fi Koongireensii Federaalistii Oromoo KFO'n walgahii guyyaa 3 Finfinneetti gaggeeffame rakkoo siyaasaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa furuuf mootummaan ce'umsaa waloo akka hundaa'u qabu himanii mootummaan ce'umsaa waloo kana keessatti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n qaama nageenya kabachiisaa naannoo Oromiyaa ta'uun akka haammatamu waliigaluus ibsaniitu jiru. Gorsaa ajaja olaanaa ABO WBO kan ta'an obbo Jireenyaa Guddataa immoo jilicha ilaalchisee bakka bu'aas achi keessaa hin qabnu hin gaafatamnes nu waliinis hin mari'atamne jechuudhaan deebisaniitu jiru. Itti dabaluunis obbo Jireenyaan WBO'n qaama mootummaa ce'umsaa kanaa ta'ee ABO fi KFO jalatti haa qabamu jechuun dogongora akka ta'e kaasuun WBO'n jaarmiyaa of danda'e socho'uudha. Kaayyoo siyaasaa fi galma mataasaa qabas jedhanii dubbataniitu jiru. Jaarmiyaa of danda'e socho'u tokko dhufee ana jalatti waardiyyaa anaaf haa ta'u jechuunis arrabsoodhas jedhanii. Dabalataanis obbo Jireenyaan paartiin karaa nagaa falmeen aangoo qabadhe jedhu waraanni kun na jalatti haa galu jechuun iyyuu maal jechuudha. Yaadichi waliin dhahuu jechuun gaafatanii jilli kun akka qophaa'u mootummaatu deeggaree odeeffannoo jedhus qabna jechuudhaan obbo Jireenyaan kanaaf attamitti waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa waliin wal waraanaa jiru qaama mootummaa ce'umsaa waloo gochuu danda'u jechuun gaafatanii. Bu'aa qabdu moo akkamittiin ilaaltanii humna eegumsaa humna ittisaa haa ta'u kan jiru kan? Bakka bu'aasa achi keessaa hin qabnu, hin gaafatamnes, hin mari'atamnes. Waraanni bilisummaa Oromoo qaama mootummaa ce'umsaa kanaa haa ta'u gaafa jedhame waraana bilisummaa Oromoo nutu hoogganaa jira, nutu gaggeessaa jira. Kanaaf nu jalatti isa jalatti kubbabaadhu. Warri jedhu eenyu jaarsoliitu jedha. Eenyuun jedha ABO KFO jalatti jedha jechuudha. WBO'n jaarmiyaa of danda'e mataasaa danda'e kaayyoo siyaasaa qabu, galma siyaasaa qabu. Impaayirettiin yookiin Itoophiyaan akkaataatti Oromoo kana qabaa jirtu kuni dogoggora. Sun immoo ka galma gahu yoo humnaan dhiibame malee nagaadhaan hin dhufu jedhee amanuu jechuudha. Warri kun immoo nagaadhaan deemneetidha waa galmaan geenyaa jedhanii waraana kana dura gartee qabaachaa turan. KFO'n waraana qabaatee hin beeku. ABO'n ka Eertiraa keessaa 300 sana booda immoo dhiibbaa fi gartee shiraanii dhiharraa nama 800 galchuun yaadatamaa jechuudha. Ammallee shira ittiin waraana bilisummaa Oromoo keessaa namoota dogoggorsuudhaaf akkuma yeroo darbee sana gochuu yoo taate malee waraanni bilisummaa Oromoo jaarmiyaa akka siyaasaatti ofiisaatiin of danda'ee kaayyoo fi sagantaa siyaasaa ABO'n durirraa qabaachaa ture. 2017 maxxanfate ABO'n gaafa Eertiraarraa Finfinnee galu sana dhiisee hambiraa tolfate jechuudha. Sana qabatee deemuu jira. Kanaaf jaarmiyaa of danda'e tokko na jalatti dhufee waardiyaanaaf haa ta'u jechuun suni arrabsoo jechuudha. Isaanummaanuu waraana bilisummaa Oromoo of danda'ee mootummaa kana falmaa jiru. Warruma bajeta isaaniif kenne sana lolaa jiru. Nu jalatti haa hoogganamu jechuun amma ofii wallaaluu natti fakkaata jechuudha.
paartiin karaa nagaatiin inni falmeen aangoo siyaasaa qabadha jedhu waraanni kun na jalatti haa galu jedhee fudhachuun maal jechuudha? Wal hin dha'u. Guddaa galatooma obbo Jireenya. Fayyaadha. Gama biraatiin immoo dura taa'aan koongireensii federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa yaada BBC'f kennaniin jilicha qopheessuu mootummaatti beeksisuu fi eeyyama argachuun dirqama waan ta'eef kana gooneerraa jedhan. Haa ta'u malee marii keenya irratti dhiibbaa homaa nurratti hin taasifne waan barbaanne irratti waliin mari'anne murtoo dabarsine kamiyyuu qabannee mootummaatti dhiyeessineeti kan irratti mari'annu. Abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa waan kana nutti kennaniiru jennee dhiyeessinaaf jechuudhaan dubbatanii Piroofeesar Mararaan dabalataanis yaada BBC'f kennaniin waraana bilisummaa Oromoo waliin marii taasifne hin qabnu. Waraanni bilisummaa Oromoo saba Oromoo manaa bahee sabni Oromoo akka bilisa bahuuf qabsaa'uun manaa bahee qaama kana alatti dhiisne nagaaf hin qabnus jedhanii waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan gaafa Taanzaaniyaatti mariirra turan mootummaanis isaanis nu wajjin hin mari'anne isaanis osoo laga ce'anii jiraatanii yookiin mootummaa ce'umsaa ijaaranii nuun hirmaachisuutu isaan irra ture. Nuyis isaan achitti dhiisnee qofaa keenya mootummaa waliin taane rakkinicha furra jenne hin amannus jedhanii Piroofeesar Mararaan itti dabaluudhaanis imaanaan nuuf kenname tokko isaanis waraana dhiisanii mootummaa ce'umsaa keessa galanii nagaa eegduu daangaa eegduu haa ta'an gaafa jennu isaaniifis qooda kaa'aa jirra. Hundinuu qooda mataa keenya haa qabaannu jechaa jirras jechuudhaan Piroofeesar Mararaan yaada isaanii BBC'dhaaf kennaniitu jiru. Gama kaaniin walga'iin keessan ammaa eegaluu duras erga gaggeeffamee boodas yaadni mootummaan harka keessaa qabaa jedhu dhaga'amaa jira. Mariidhuma keessan kana keessaa dhuguma mootummaan adeemsa keessan kana duuba jira? Mootummaan adeemsa keenya beekuutu irra jira. Mootummaan hin beekne nama 100 meeqa walitti qabnee walga'ii deemsisuu hin dandeenyu. Garuu mootummaan dhiibbaa nurratti deemsise waan argu humaan qaban. Namni achi walitti qabame sunis nutis ofii keenya biyyi isaanii waan barbaanne dubbanne waan barbaanne murteessine. Murteessina kana bari amaanaa nutti kenname mootummaa kana wajjin dhaqneetu diriirii deemsifna. Hin fudhatu moo hin fudhataniini murtee isaaniiti. Mootummaa ce'umsaa ijaaramu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo nagaa fi tasgabbii naannoo akkasumas daangaa akka eegu hireen akka jiraatuuf kaastaniittu. Qaamni hiree kanaa akka qabaatu maqaa dhooftanii warra Kumsaa Dirribaa yookaan Jaalmarroo jedhamuun hoogganamanidha moo qaama kamii? Ammoo dhimma kanarratti waliin marii gootanii beektu? Marii gooneen beeknu nuti fakkeenyaatti garee abaluuti. Garee abaluuti isa jiru sana keessa seenuun barbaachisaa miti. Garuu hoolaan akka hoolaatti saba Oromootiif manaa bahee qaama kana alatti dhiifnee nagaa fi nasree dhungamu. Warri bosona jiranii akka qoodatti fudhatan. Waloo jechuun hunda keenya hammata jechuudha. Warra qabsoo kana keessatti qooda fudhachaa ture mootummaa. Warra akka keenyaas hammachuutu irra jira jenna. Inni bosonaas inni galma Minilik jirus inni akka keenya magaalota chochoos keessatti qooda qabaachuutu irra jira jenna. Maaliifin kaasee yaada ibsa bahe keessatti wanta eerame irratti hundaa'uudhaan gama waraana bilisummaa Oromootiin yaadni tokko dhaga'amaa jira akka waan akkasiin mootummaa wajjiniin dubbiitti galtanii jirtanitti fudhatamee dhimma kana keessa hin mariisifamne qooda keessaa fudhachuuf hin jirru waan jedhu yaadni gamaa gamanaa dhaga'amaa jiraafanis hin gaafadhe. Isaanis ennaa Taanzaaniyaatti waan tokko yaalani mootummaanis isaanis nu waamne. Isaanis ennaa sana otoo laga ce'anii jiraatanii nuunitti makuutu irra jira. Ennaa dhufanii ijaaranii jechuu kooti. Ennaa mootummaa waloos haa ta'u maalis haa ta'u waa tokko irra galanii nagaa fiduudhaa fi nuunis qooda fudhachiisuutu irra ture. Jidduutti dhaabbatte malee jechuu kooti. Nutis isaan achitti dhiibnee asitti kophaa keenya duwwaa mootummaan wal hammannee jiraachuu dandeenya jedhani karaa koon qaban. Nagaa fiduu jechuun isaanis lolaa dhaaban jechuudha bara. Marii keessaa galanii diriirii keessaa galanii gara fuulduraatti immoo mootummaa waloo Oromoo uumamu keessatti nagaa eegduu daangaa eegduu akka ta'an innaa jennu isaaniifis qooda kaa'aa jirra jechuudha. Hunduu qooda nuu maluu fudhachuun nurra jira. Baay'ee ulfaadhaa. Egaa daawwattoota keenya oduun dhimma muddama ABO KFO fi waraana bilisummaa Oromoo keessatti mudatee wal qabatee isiniif dhiyeesse kan hagammaatti hordoftanidha. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatina waan waliin turtaniif galatooma nagaan tura.